walib bitattee wal eeggattu sirni kun akkam godhe tokkummaa Oromoo keessoo Oromoo caccabsuu eegalee jechuudha. Eega imaamota nu duraa guure, eega imaama nu duraa fuure, sigalee maal godhe tokkummaa keenya caccabsuu eegalee jechuudha. Ammas wayisanii dhaabe tokkummaa haadiree tanaawu ganda gandatti dafuudhu eegalee jechuudha. Bara yeroon teessanii shawaanis shawaa bira uggii dhaqee sigalee Kashawaa kana gartee aangorro guureeti shawaa keessa waan shawaa keessa dhalate sana fuudheeti aangorro guure bar mootummaan teessanii bar maarreen keessanii jimma dhaqa bar ilma keessanii maarree bulcha hararge dhaqa bar intala teessanii maarreedha miitirkishoo soo tokkummaa Oromoo kana caccabse dura tokkummaa Oromoo kana eega caccabse booda daakee maarree je'eeti qabsuma tanaawu bakka maal godhee qabsoo Oromoo shiifti godhee duuba deebisee jechuudha aduwa deebisee jechuudha qeeroo dhaga qarri qeeroo fi qarree dhiiga isaanii daakaa 4 kiiloo seenetana dhiiseeti aduwaa faarsuu eegalee jechuudha maaliif nama hunda daakee mina maxxaa maaltu dhufa sadarkaa bar namni afaan qabatee isuma waaqeeffannee nagaya meeqannuu gurgurta jedhanii 4 kiiloo dura dhaabbatanii nagaya irraa bitachuudhaaf ummanni waywaatu keessa geenye itti fakkaatee jechuudha. Arra uggii salaale duuti dhuftu duuba. Bari yeroo sii kennine malee ni riphifne malee mata qaqqabanne malee imaamni keenyaas ni injiraa tulluu pol jaawariis. Jaawariin tulluu bakka jiru oolo. Imaamtichinis asii injiraa. Kuni keeysoon bakka jiru tulluu pol. Wala lamma jettamu wala maarre jettamu cufti hay ni jirra bari Oromoo bira sigale qeeroo fi qarree raayyaan ittisa biyyaa gartee raayyaan ittisa haadha miskiina raayyaa ittisa haadha miskiinaatiin jaani beekan qeeroo fi qarree tana sigale warra rabbi irratti gartee jazaa isaanii saabbatu jechuudha warra gartee garaa hin qabsooyne warra gartee dokkeedhaaf hin qabsooyne warra waxii dhuquu hin qabsooyne warra gartee abaluutu nagala toonfataan qabsooyne haadha miskiina rabbii tokkichaaf jecha tagartee muka keessa teessee ichitti gartee itti darbu dirweniin dha'u jiran saniif jecha warri gartee hiriira ba'u kun hay ni jirraa bar raayyaan ittisa eeysaa gajjigee albaatiin amma kofoo guutte gaa opiidiyoo mela lama akka khurbeeyitti asirraa iyyan cufti isaaniiti maarree Oromootti hiriira baatanii mitirkishoo Oromoo mootummaa keetitti hiriira baata maarree keetitti hiriira baata hay hiriira baati hiriira jechuun bar mirga diimokiraasii keessaa isa tokko bar mootummaa aangoo gadhiisii jechaan jiru qeeroon kun qarreen kun mootummaa nurraa bu'ii jechaan jiru sigale ummatarraa du'aatii dhaabii hay kun mirga diimokiraasiitiimi Ameerikaa keessattis gaazarraa lola dhaabaa janiituma hiriiran ba'u ummanni bar bilziqinnaa tana keessa wallaaltu hoolaa qofaa walitti hafee namni sammuu qabu fageessee yaaduu danda'u dubbatee saba amansiisuu danda'u sigale keessaa yaa'ee hoggiin anjuu mee wohuma bilziqinnaan barreessituuf haasuytu faarsee bulaan bilziqinnaan hin jirtu mee faarsee bulaan waan haasa'u sigale mee jaluma deemi ilaali soo sadarkaa inni caccabsee Oromoo qalbii cabsee ifarka deebisee daakee ganaa waan hin fedhe irratti fe'uun danda'a je'ee sigale warra Oromiyaa kana Oromii uummatanaa akka jibbitee sigale Oromii uummatanaa nurraa dhiisaa rabbi sodaadhaa bakka Itoophiyaa uummatanaan akka jiraannu jechuu Oromoo harka kennisiisuudhaaf sigale kaan beelaan kaan nagaya dhoorkuun waan kana guutuu isaa dalagaa way sheekka abbutaa way takka afaaniin usee beekaa waan kana qaallichaa qopheessee diraamaa kana qopheessee dooniyaa dakatana kaayyate tana sigale luuqa ruuza kan ruuzatti naqee garaa hoggii fedhe firraa xiqqeessiyuun kam garaa hoggii fedhe firraa buus luuqa ruuzaa kana gannaqaa hoggiinan isiniin juu isin gartee waaniin an akkanumatti bakka mootummaa sanatti aaree maaltitti aaree gartee dubbadhu seeta wohuma dhugaatiin isinii himuu jira jechuudha wohuma dhugaatiin isinii himuu jira jechuudha bakka sadarkaa gartee
inni caccabsee daaraa godhee bakka wanni kanaa booda wanni na dura dhaabbataan jiru jettutti qeeroo fi qarreen bar yeroo sii kennine malee baalage yeroo sii kennine malee siif obsine malee bar ummata keenya bira jirra hay surprise mataan khundachi olma yeremo كل شيء فوق الزمان سمي قروبمو اي سابه ورمو والنجام أمة أبصار هجياتي قرتي جبرر رتوس مجلاوس جارما يدا بيس تنفكاتين ما ونخون قرتي ما كافل مخيني في جتي المخيني اللي توبات قرتك أبصوتين يعني أنقر دفتي ما أرر برو ويويتي برو ريفتا ويويتي جئ أمني أصون دو خدو يا أولته سيقله خدو يا أولته خدو كبسته ولا أنته خباك أتجرته نولي تقولته سيقله خغرته دو كبسة شوراف كوباو ربي سات خدته أمني أبسط تينيان بق أركه النسي سيجي جوان برا الرئيس من جوان ودان جرا ألفاتو سيقله هم نسيها الرئيس نينجي جيشان سيقله تجاب سيوا هند غودي خانا فان كبتشيسه بقى أغنى أمتك كان في دين غودي جيل لفاقه جيشو خانا كيرون قبه جيشو هاقلتو والله بالله إمامانين كبتشو درد وجين أركك الله سناركولا فكخيا خناقر أرومو ما فيديو ما نساني تنقتمي ويتلالا سيقله رايان اتسا هذا مسكينا غنوغي قبو سيقله نقوك أبا حقاك أبا خيوك أبا قلمك أبا جيجو سيقله أكتي تولو لالي ميك أبسوني سا ميكو مك أبسون جولي تناتي تول تقف لالي سيقله سوغي خون قبو قياما خاني أما سبرايز أما خادري سا شافك السيني جيجو خنتالي نميتشي أورمير رخاتي خون أمة أوليدان الرهيري باسني جيجو درتي أركتني أوليدان هيري باسن نتركنا نكمل أصون فيديو لالني أركني لال بر هيرون نو موتو ماني توبيا بولشون خدبر الرامبرتوي ركو ونسي دفتوف سيغور صوفي بر ميما ومنجستو را ملا سنبرن ملا سر هايلا مارا من برن هايلا مارا من را غرتي نميتشو خودين برن نيجيجو أكما دور تكنولوجين يرو الدنيا نما إثيوبيا في أمريكا تتيسي لاغانا وجنيا تخانا تكنولوجينا الدنيا تنغوتو فوتي هركنا ما خنا الرخيص سيغلي هركنا ما خنا الرخيص يرو تنتي أمة شودو أمة كجيبو سيغلي نتاتي بر سياسو متيتي في اللي سنفيد دوبر بر لبو في جاور بروسا خيسا كليمال جي والله لا في فيدي هون قد برتي نما سياساتي في سر قل جيجو والله لا عنقر ترو بربادو جيجو معنا نايتو تخنا هذا كل شيء من الآيات تقولي والله لا عنقر ترو بربادو قروخا أكاتا ترترون بيني تقولي خكاتا ترترون بيني أمتا الرولي انجا ياسني جيجو ركنا نقبنو جاجاني سيقلي موتو ما كناتي جيجو تانو ما إيفو ما في الرد ليتو تانو ما إيفو ما هركيف كيسو برنامجاتو بشو تكا درك أبي إبدتي تشوفي خاخي سين جنان أتم تفتي أفوفي جين سيقلي أما بالذكر ناجالو مجات تليبا إسينو بكا موراغ دعاتي في قبري سنين إسينو إف جيسي إسين التمديبا تلجا إسينو بكا تمرا سنين إف جيسي سو سنيفو كيروف قرين الرقب بحانيتي هنگا قويا الرتيري ردي مجرايجو أداني اللي دابتشون قبو جيجو نمني خم بهاميف غافي غافتك أبا وياني نيادتن
qeeruma arratti hanjamaa godhantana master plaanii nurraa dhaabii jedhanii taraa dura ni yaadattanii arraa du'a nurraa dhaabii jechuun ni jiranii beekan arraas du'a nurraa dhaabii jechuun ni jiran wayyaaneenis master plaanii nurraa dhaabii jennaan dhagayuu diddee jechuutu arra du'a dhaabii jennaani du'a dhaabuu dhiisee duutiin jirtu jaaja'ee warra du'u kana uleen gayyaasu jira jechuudha gowwajjees kiyya si galee gaafii ummanni gaafate dhiiseeti waan ummanni hiriira ba'eef dhiisee faallaa dalagu jira jechuudha mootummaan ummata ta'uun galleef bal liidara jechuun tiiksee ummata kanaati bar liidar jechuun tiiksee jechuudha tiiksee ummata kana ummanni hoo mootummaadha bar nu tiiksi jee aangootti kenneeme akka isaan jaansan maa jennu gaa sigale nu tiiksi jee aangootti kenne nama nu tiiksi jee aangootti kenne saniin nan tiiksinee jira tiikseen ammoo tiiksee jettee gartee nama aangoo si kennetti himuu dandeessi akkamitti kan sitii sufeete jeetuma ummata gaafii gaafachuu malee ummataan mormuu jira jechuudha qabsoon amma ummataa fi tiiksee idduu taatee jechuudha sigale saniifuu arra darratti ummata gayyaaseeti ummataan hin dhumne jechaa jira jechuudha ummataan nuti hin dhumne jechaa jira jechuudha so amma pointi tiyya deebuuf wayyaaneedhaan master plaanii nurraa dhaabii jeen dhaabuu ditti loluu eegalte nama tumuu eegalte hidhuu eegalte khaniite baasii dhufee jechuudha kana jeefte gumaa baasii dhufee jechuudha amma bilziqinnaanis arra asallaa hunda keessatti gattee ijoollee kutaa sadarkaa lammaffaa kana tumuu jirti jechuudha nama jahamoo kana hiitee jirti jechuudha amma diyaaspooraan barattoota hidhaman katumaman kana hundaa'u wallaanuudhaaf if qopheessu qabna jechuudha nuti diinagdee faayinaanshalii ummata kana bira dhaabbachuun dirqamaa jechuudha sigale waan ni ati dandeessu qabsoon gartee sagalee ta'uu danda'u sagalee ta'u sheer godhuu danda'u sheer godhuu sagalee namaa sigale maallaqa baasuu danda'u akka keenyaa kun maallaqa baasu ijoollee arra gartee hospitaala seentee jira jechuudha ijoollee tana warri isaanii harka qalleeyyi saba kanaa jedhaniiti anaa fi siif jecha gabbaanii jechuudha ati waan dandeessuun qabeenya rabbi si kenneen diyaaspooraan if qopheessu qabdanii jechuudha qabsoon tun amma boca godhachuu qabdi jechuudha akkanuma hooyooyii qabsoo hooyooyii nu harkaa ta'uu qabdu jechuudha bocatti godhu qaba hayyoonni gabbaatanii dararti gabbaatanii nurraa dhaabii akka wayyaaneedhaan master plaanii dhaabii janitti du'a dhaabii janii du'an dhaabnu jechuu fi hiriira bahanii arra akka du'an dhaabni ummata agarsiisu jiranii ummanni ni mormii isaa dhaabuun taa'u barattoonni ni mormii isaanii dhaabuun ta'an hanga duuti dhaabbattu sigale hanga duuti dhaabbattu hanga gaafiin sabaa deebitu hanga gartee daangaan oromiyaa kabajamu hanga warri oromoo nyaatuu ture ajjeesuu ture haatuu ture heeraa fi seera dhiyaatanitti sigale aboo nyaatanyahuun namichi Israa'el bulchu baraarra kirminaala addunyaarra deemuu hin danda'u Ameerikaa takkitti qofa dhufuu danda'a bara biyya addunyaa tanarra kirminaalticha kana agartee nutis akka addunyaarra deemuu hin dandeenye waan inni maduru amajjahan kana godhe rikoordi goone addunyaarra geessu qabnaa bara diyaaspooraan hayyoonni diyaaspoora looyeroonni oromoo addunyaarra jirtu maal eegu jirta digale waan inni gartee ajandaan jijjiiruudhaaf godhu kana fannoo namni jaaree ummata akkas gootu godhe eenyu fannoon bakka feete addunyaa tanarra hanga jijjigaanaa deemtee lolu dandeessi jeeqa fannoon dhaadate eenyu namicha amma biyya bulchu kanaami gocha fannoon gootu hunda katti gaafatamu isaa jechuudha abbaan fannoo guddaanis fandi khagoosise shimallis abdiisaa asii fuudhee baay'ata fuudhee oromiyaarraa oromoo gibiraan gidirsee baay'ata oromiyaan qabdu kan oromoon karaan silaa tolchuuf kan oromoon mana barnootaatiin jaaru kan oromoon mana yaalaatiin jaaru gibira ummanni kafale fuudhee akka fannoon leenjisan naannoo amaaraan geessine
kana achi qabuun hin jiru jechuudha. Fannoo kalee injifate isaani. Digale. Yoo wabongo badii goote uummata Oromootu itti gaafata. Maaliif waboo kalee injifate uummata Oromooti jechuudha. Akkuma itti gaafatamaa waboo uummata Oromootti. Digale. Fannoo kalee injifate namicha kanaa jechuudha. Saniifu waan fannoon goote hunda ka godhe isaa jechuudha. Digale. Tana waan ichi qabnu hin jirtu. Leader jechuun tiikseedha. Duraan si reefuun si dubbadha. Hay. Tiiksee yooloon waraabessi nyaate eenyu gaafata tiiksee san gaafata. Yooloon badal eenyu gaafata tiiksee san gaafata. Yoo daangaan Oromiyaa kabajamuu baate eenyu gaafata mootummaa. Riphee lolaa tokkoon gaafattu jechuudha. Ammanumaatu isaan bar hayyama taatee fi bar qaama finxaaleeyyii maarreedhaa. Kanaatu kana godhe mitirkishoo kana godhe siinja gabbe hayya badabo hay qaama finxaaleeyyii khajala deemee buqqisuu qabu. Amma shanee fi jaarratanii bosonan naqana amma meelaala maarreen harka kennachuu jirti mitirkishoo ummanni Oromoo gartee rakkoo arkinaani rakkoo Oromoo tana ajandaa jijjiirsisuuf akka waan gartee waraanni bilisummaa Oromoo harka kennatu fakkeessuudhaaf. Shanee duraanii fi bosona naqatan qawwee lamaa fi sadirraa fuudhanii miidiyaadhaan tana dhaadheessu jira jechuuf aarsee bulaan. Sigale. Kumaatamaan itti yaa'u jira wobotti namni. Kumaatamaan. Saniifu woboon galu jirtullee hin jirtu. Namni keenyaas ibsossobuu dhaabu qaba. Mootummaa wanni mootummaa godhattuuf akkuma madura dubbachuu turre tan dhabne ittiin harkachuuf malee tan harkaa qabnu ittiin dhabuuf miti. Mootummaa Oromoo haadha Oromoo maarree Oromoo zubbii Oromoo waan juu kana gubii gati. Ilmi keetuu yoo faayidaa siin qabaanne manaanarraa bahi jettaan dhiigni kee kan ati deesse kan ati dhalte. Sigale. Saniifuu awwannin jiru. Saniifuu awwannin jiru. Wannin isin waywaadhu. Qeeroon amma qophaa'ee jira. Qeeroon duraanis ni riphe. Yeroodhaaf mataa gaqqabate jechuudha. Baraa fi fugugee gajjedhanii jala baanjeeti yeroof gaqqabate. Yeroo kenneef. Hayyoonni keenya yoo qeeroon takka godhe waan kana hudhan gootanii addunyaan akka hubatu. Qabsoon tun caalatti boca godhattee bifa godhattee akka gartee qabsoo dursanitti akkaataa gartee dhiibbaa godhuu dandeessu irratti ka hojjechuu qabu warra siyaasaati jechuudha. Qabsoon hooggansan qabne qabsoon siyaasaan qabne qabsoo durriyyeeti. Yeroo hundumaan dubbadda hayyoota keessanirra dhiibbaa godha. Bakka jirtanii hayyoota push godha. Maaliif usan isaan? Yoo xiqqoo jijjiiramni kun dhufe xiqquma osoo jijjiiramni wayii ka'e namni isaan dura suufa uffatee ambar barakkanaa maarree wajjin ture barakkanaa nadhii gammadaati wajjin ture barakkanaa maarree wajjin ture jaarrabbaa gadaati wajjin ture jee kabiyyatti oduu isaan duran jiru jechuudha. Amma garuu riphanii ta'anii jechuudha. Maaliif chaansi laallachuu jiran? Chaansi yoo ta Oromootuun oowwite miila keessa kaachuu yaan. Yoo tun ammoo qabbanooyite maal godhu yaan biyya galuu yaanii jechuudha. Mootummaa biyyaa san jala jechuu yaanii jechuudha. Saniifuu qabsoo tana bifa qabachiisuu danda'u siyaasaatti godhu qabda qabsoo. Yeroo hunda ati galma barbaaddu kan ittiin geessu wacaan osoon hin taane siyaasaadhaan. Oromoon ammoo humna harkaa qaba. Humna waboo qaba, qeeroo qaba, ummata qaba, diinagdee humna sirrii qaba Oromoon. Wanni humnaa tarraa irratti hin jirtu. Oromoon takkittiin dhabe jaarmaa siyaasaa takkaa nama ka fuula duratti tarkaanfama. Nama akka jaawarsan garteemi akkatti tarkaanfachiise garteemi. Amma jaawaruma kanaa dhiibbaarra godhi gabbaasi akka qabsaa'u godhi. Sigale qabsootan akka bifa qabachiisu. Qabsootan akka gartee sabaa sablammii walitti hin buune. Amma yoo hiriirri kun jabaate PP way mari'achaa jirti. Bilziqinnaa way mari'achaa ani yeroo hunda sumaafiin waan sabboontonni ciinatti asiman andafeetiin ol ba'ee siimaa jechuudha.
akka waan ummanni Amaaraa Oromoo miidhee fakkeessiteeti si galee woboo faa fakkaatteeti Amaaraa irratti tarkaanfii fudhachuu deemti jechuudha. Nuti ummanni Amaaraa kan miidhe hin jiru sirna bilziqinnaati kan miidhu jiru. Ummanni Oromoo tana gartee sirnaa fi ummata dabaasu qabda. Kana hunda ka godhuu danda'u eenyu hoogganaadha. Qabsoon hoogganaan qabaanne yoon qabaanne bocan qabdu. Sigale. Hayyoonni Oromoo gadi bahuu qabdan. Sigale. Hayyoonni Oromoo gadi bahuu qabdan. Eessa jirtan? Sigale. Hay. Yeroo waraanni lafa jiru kana, yeroo qeeroon akka baroodu kana, yeroo woboon akkatti gartee fish guru eessa jirtanis? Hay. Yoo jaalattan bakka ummataan caljaati dhumaa harka kennadhaa jaanire. Walii galanii gabroomuunis bar bilisummaa bar. Ay walii gabroomnu janii walii galuuni bilisummaa takka furmaata takka bar. Takka walii galanii bilisoomuuni bilisummaa sigale. Saniifuu gartee waan qeeroo fi qarreen itti jiran kana dhumaatii Oromoo tana sigale. Dhumaatii Oromoo tana gartee karaa gartee carraa karaa hiree kana jijjiiruudha. Yeroo hunda sigale. Yeroo hunda gartee mootummaan ajandaa nuun jijjiirrachuu. Amma ajandaa dheengaddaa ka gibiraa ka dhufe san. Amma nuti ajandaa gibiraa san quba qabna. Ummanni keenya akkasuma boo'u jira beeki gibiraaf. Amma nuti tabiroo jirraa jechuudha. Dhumaatii tana fidanii nu dura kaanii tana jirraa jechuudha. Ajandaan gibiraa sun furmaata harkatee hin harkan. Ajandaan baasaa buusii milishaa maarree raayyaa hirrisa biyyaa miitirkishoo ja'anii dargaggoota guuran sun furmaata harkate inni hangana waan biroo jira jechuudha. Hanga ati asii kanaawachuu waan biroo garuu hayyoonni yoo qabsoo tana sirriitti hooggane sigale. Hayyoonni qabsoo tana yoo sirriitti hooggane galmahee bakka yaaddesanii ol akka geessu si godha jechuudha. Sigale. Qabsoon Oromoota amma dura wanni itti milkaa'uu dhabde maali? Namni gartee qooda walii kaa'us hin jiru. Qooda sheekkaa abbutaa qabus kaa'u anarraa eegaltanii hanga gartee hoogganaa olaanatti qooda walii kaa'aa deemuun hanga warra sheer godhu kanatti, hanga warra nu daawwatu kanatti, hanga warra sagalee teenya fuudhee addunyaan ga'u kanatti sigale qabsoon qoodan qabne qabsoon jaamtu. Sigale. Hojjettoota nama sanii hojjetaa nama sanii sarraatanyaa gartee nama bakkaan geessee sanii jaamta malee ati qabsaa waan jaamtu jechuudha. Yoo qooda qabaatte qabsoo keessaa qooda si barbaachisaa. Aboon wajji qabsooyti. Qooda jechuun barkanuma fa'a. Barati kana taate, barati kana taate, barati kana turte. Qabsu qooda jechuun kanumaa bar. Waan birootiin. Sigale. Saniifuu qabsoo teenya tana bifa qabsiisuudha jechuudha. Ammaasis lammaffaa ummanni Oromoo ummatuma Oromooti. Arra viidiyoon kiyyo ummatuma Oromoo laallataa jechuudha. Mootummaan kun Oromoo shawwatu jira jechuudha. Aangoo qooduu hin barbaadu. Wal dhabdeen siyaasaa hoottuu galiin hin furamtu. Tana jala muri. Dhumaatiin teeganaadha. Sigale. Dhumaatiin teeganaa an sumaafin hima. Sumattiin iyya. Sumattiin waywaan. Dhumaatiin teeganaadha. Yoo daftee bineensa gartee rabbiin qabsoo Oromoo harka buusee kanatti dhiibbaa goote sigale Oromoof Oromiyaa keessatti akka nageenyi bu bar wanni nagaa kadhannuuf tokko moo dadhabee bar waan biroo takkallee miti beekan osoo tokko moo tokkicha moo jala gabbu jennee bullaa bar garuu isaa wal moo'uun barbaadanii kamiidhamaa jiru miskiina siyaasarraa umaa quban qabne. Meemma mucaan qalame sun maal siyaasarraa beeka? Joollee taphatteetuun quufin. Taceetuun quufin kanaatu qalamaa jechuudha. Sigale. Yoo tokko moo'uu danda'e hayaada fi moo'ii nagaya buusii jeniin. Amma booda gartee namni moo wal moo'uu danda'u hin jiru.
mootum ififuu mo'amuudhaaf mootummaa turre chaansii qaba malee riphee lolaan kanaa booda jabaachaa deema. Mee waan addunyaatiin siima. Pirezidaantii Ameerikaa kana huggii filan guyyaa 100 day janiiti guyyaa 100 kennaniif. Guyyaa 100 keessa maal dalage? Maaliif guyyaa 100 jechuun baatii 3 fi wayi. Sigale? Baatii 3 tana keessatti sigale yoonii fi waan jijjiiraman finne jibbamaa deemaa jechu. Kun ganaa qaallichi tortoree jira jechu. Ganaa jijjiirama namichimmaa biyya jiru akka harree ijaba baasu kun fida yoo jirti ati maraataadha. Ganaa inni maali? Summaa'ee jira. Tokkichatti addeeme mataa dadhoosuu qofa. Carraan inni qabu. Faarsee bulaa jaarrate waraana jaarrate tokkichatti addeemu akkuma Haayila Sillaasee fi akkuma Mangistii mataa dadhoosuu malee chaansiin isaa hafte hin jirtu. Gaafni inni gartee chaansii isa taphate gaafa akkasi boonee amaarri meekaappii godhee fi sigale hidhii tana hunda waa dibatee akka inni itti qoflu garre. Gaafa amaarri isa deeggaru sun bar inni bar pirezidaantummaa gaafuma amaaraa san piraayim ministeerummaa gaafuma amaaraa san itti bashannanee bar amma yaa rabbi isaas na fidde niin bu'a qaaniidha. Yaa rabbi isaas na fidde jaajanii warri wajji nyaatu ginu sigale. Isuma rabbi tana nanaqee sigale. Amma ififuu san keessa jira jechuudha. Ganaa inni summaa'ee jira. Siyaasaan siimu jira beeka. Ganaa inni suma dhawa malee gaafiin ati isa gaafattee sii deebisu hin jirtu. Sigale. Amma ganaa ka tokko moohu dadhabnaani gartee uummanni baqa amajjaa walitti isin dhiifne dachii tanarra warriidanii wal moohuu dadhabdanii sigale. Wal moohuu dadhabdanii baqa ganaa wanni nu barbaachisu nutis gabbaanee sirri keessa beenaami araaraa jennee jechuudha. Gaafa duraa wayii shanee namni narra keekanii jira. Shanee marroon du'ee marroon kana ta'e miitir kishoote ittiin bahee raayyaan ittisa biyyaa wayii gooticha keenya gangalchaa keenya caccabsaa keenya hudduu harka kaayaa keenya jennee wayii faaruu qiyama bardachii tanarraa faaruu finneeti. Bakka afaan Arabaatiin faaruu barbaadu seenne afaan Oromoo faaruu afaan Oromoo keessa jirtu finneeti afaan Arabaatiin. Gaafa kan afaan Portugaaliin raayyaa ittisaa jechuun maal jechuu jennaan shukaar mataa nama dhuusu jechuudha naan jedhan hay tana yooni afaan Portugaalii yooniin faarsaniin arrabsee dinjiitiin bakka afaan hunda fixadheetiin bakkaan usetti dadhabnee jechuu faarsine laalle amma qeeneeti sigale. Dhiibbaa gooneeti laallaa jenneetti jirra jechuudha. Hin danda'amu kana. Ammaasiis diraamaa xixiqqashaa harki keenya ka diriire harki kee miilli keetuun diriire harka dhiisi. Miila keetuu gartee jilbaan deemu jirtaati. Miilli deemu kun miilaa miti sammuudha. Waan ati haasoitu tana uummanni gartee si jala beeka sitti hin fakkaate. Harki keenya kamaarree diriire hin deebine. Hay eenyu Oromoon si qofa qabsaawaan si qofa ilmi Oromoo si qofa aangoo sheer godhi uummanni Oromoo gartee ati mo rippelola dadhabdee rippelola mana si dhufu kana bari fiifuu nagaya buusii si baraaru jirra bar nuti warri nagaya kadhatu kun bar mataa kee baraaru jirra wi bar yaa wonu jalaan kutini rabbii ji nagaya buusii jarri suquchiisuu kunoo mana si marsanii jiranii rabbi sodaadhuutii nagaya buusii jechuu jirra bar ififuu siif wayi waachuu jirra si mararfachuu jirra bar namni ati isaa dubbattu akka waan ati isa dubbattuu fakkaate sigale gowwaan gorsa arraba si haajaan sigale gorsa nuti itti jirru kana arrabatti fakkaatti sigale. Gowwaan gorsa arraba si haajaan gorsa nuti itti jirru kana arraba waan nati mootummaa tana arrabsu jirru qeeqo jirru itti fakkaatti jechuudha. Araara buusii jechuun nagaya buusii jechuun addunyaa tanarra bar wanni mi'aawaan maali nagaya bar akkam bultan nagaya bultanii laamme akkatti bereedu jechuumattu sigale. Nagaya buusii jechuun maal rakkoo qaba? Nagaya buusii jechuun cinqii maal qaba? sigale. Nagaya kana jala jira haa aangoo qooddadhu dhufaa mire qoddachuun dirqama.
waan nageenyi qabu gatii nageenyaa hunda baasuun dirqamaa jechuudha. Kana hunda maaltu fide tokko moo'uu dadhabee jechuudha. Ifiifuu mootummaatu hara moo'ichaa achi dhiyaate jechuudha. Amma yoo mootummaan kun moo'amee si galee kan dafee aangorraa kutu taate ilkeen nutti heddummaata si galee Oromoo tanatti ilkee heddummaata. Mee kan innummaa naa jijjiirama fiduu jee hayyoonni gartee federaala kana qabadhuuti Oromiyaa tana keessa jijjiirama fidii jee dhiibbaarra godhu jira jechuudha. Kanaa booda ibsa isaan baasanii maarree isaan baasanii wala artistoota wala hayyoota wala maali si galee namni hundi maanoo tuqee jira gaa bar namni cuftee asii kaayee keessa taa'u jira. Harka kana asii kaayee keessa taa'u jira namni cuftee si galee namni tanaaf dubbachuu qaanfatee sodaatee ta'a. Maaliif wanti baalageedha. Waan durriyyee barandarraa rabbi aangorra fite. Gartee kabajaa namaa sheeka guddaa viidiyoo ol darbiti yoo feete yoo inni hanjamaa godhe sheetichimma yoo hanjamaa godhe waraabbattee qabdi viidiyoo ol darbiti. Namni kun gartee rakkoo maal namni kun naanjaa maal namni kun isii bira hin jiru jechuudha. Saniifuu amman ummanni Oromoo dhiibbaa godhu. Warriidan amata jaha. Kan isi warriidan kun margi caccabu jiru kun buqqa'u jiru kun ummata. Lubbuu ummataati. Lubbuu ummata keenyaa baraaruudhaaf waliigaluudhaaf ummanni keenya moor dhiibbaa godhu qaba. Namichi aangoo qooduuf qophii miti. Yale. Beeyladaa tana eegaa aangorra guurate yessarii eegaa aangorra guurate wallaalaa kana eegaa aangorra guurate ajjeesi dhiitee hufaa kana leenjifatanii eegaa kana aangorra guurate inni nugusummaatii yaannaan dhugoomne yaadajuu keessa jira aangoo qooduuf qophii miti jechuu. Ummanni Oromoo garuu dhiibbaa ta'e adda dhaabnaan kasaarte qeeransan eegeen qaban jang eegee qabnaan yoo gallakkifte si iddaa jechuu si ciniinaa jechuu si nyaataa jechuu si jeesaa jechuu si salphata si kasaaruuta. Saniifuu hayyoonni Oromoo beeytonni Oromoo dhiibbaa ummanni godhu jiru tana moor akka sagalee addunyaa bira dhagahamtu akka addunyaa bira fudhatamtu si galee godhuudhaan qabsoo Oromoo tana akka moor shaffiftu akka dhiyoo gartee hoggii wayyaaneen amata hangana haati jennee osoo neenu jirjirtee haati jenna maaliif hayyootaatu qabsoo bifa qabsiisee jechuudha. Especially wanni Jawaar Mohaammed dalage OMN dalagan seenaan inni raanfattuu jechuudha. Ammallee mootummaan tun gartee saraara lama qofaan iyyisiisaa turte jechuudha. Jawaar Mohaammed namni keenya irra guddaan ana dabalatee qeeqoo turre jechuudha. Garuu arrabsuun turre qeeqoon turre jechuudha. Yaanni keenya adda taanaan ganallee nin qeeqaa jechuudha. Yaanni keenya gaafa tokko ta'es nin deeggaraa jechuudha. Siyaasaa tana. Siyaasaan si galee akka qilleensaati ni jijjiiramti. Saniifuu namni dawaa qabuuf qorichi si galee qorichi kuunidha jira kun Jawaar Mohaammadii jechuudha. Kun Jawaar Mohaammadii jechuudha. Amma qabsoo qeeroo fi qarree bifa qabsiisuudhaan woboo wajji wal mari'atanii si galee hayyoota Oromoo mariisisanii kanaa booda qabsoo qeenxeen barbaannu qabsoo namoonni tokko kuma fedhe godhu qabsoo waloo godhu qabnaa jechuudha. Yoo tokko ka'ee biyyattiin galcha jee jennee tan dhoorkuu dandeenyu yoo tokko ka'eetiin araarama jee akkamitti araaramta jennee tan dhoorku qabsoo waloo si galee. Qabsoo kun namni tokko dura keenya yaanu sanii miti. Ganaa qabsoon godhuu qabnu qabsoo waloo si galee qabsoo hawaasaatti tan hayyoonni hundi keessaa hirmaannaa qabu. Tan amantiin hundi keessaa hirmaannaa qabdu. Qabsoon godhamuu qabdu sanii jechuudha. Qabsoon godhamuu qabdu sanii jechuudha. Jaalannii jibbinee si galee wanni kun ni milkooyti 100%. An akkatti ilaalee arka. Laaleetiin arka akkatti. Akka dhukkee godhuute yoo wal qabanne wanni Oromoon godhuu hin dandeenye jiru addunyaa kanarra. Yoo wal qabanne osoo wal qabanne Ameerikaa tana fudhanna jennee fudhachuu dandeenya. Wanti niikuleera qabdi yoo bakka nu fituu baatti. Si galee saniifuu durumaanuu qabsoo waloo godhuu
dhabuutu qooda walii kaa'uu dhabuutu sigale tanaan nu ga'e abalu keenya qabsaawaa keenya maarre atis qabsooytu bar atiin sheer godhu jirtu kun qabsaawaa bar akkasitti beeku qabna jechuudha sigale qabsoo qeyroo fi qarreeta jijjiirama fiddeessan anarraa eegali namni hundi warra biyya gallisan irraa eegali hundinuu qooda keessaa qaba jechuudha akkasitti qabsoo waloo qooda walii keenya godhu qabna jechuudha namni qabsoon qoodan qabne qabsoo miti duraaniin siin jedhu ati yoo qabsoo takka keessaa gootan qabaanne hojjetaa nama saniiti malee qabsaa waan jaamtu sigale saniifu hayyoonni keenya qabsoo waloo tanatti gartee nuu shaffisanii amma bilziqinnaa keessaa qooda takka hin qabdu ati qooda takka hin qabdu durbar wayyaaneen gaafa wayyaanee san yaadi keessaa opidiyoonis nama bakka buufattee federaalatti ergatti naannoon hundinuu nama bakka buufatanii federaalatti ergatan yoo namni sun federaala dhaqee waa balleeyse opidiyootti waraqaa gabbarreessanii namni isin ergattan sun way balleeyse ariyaa jettee wayyaaneen opidiyoo kadhatti malee akka namichi kaampaanuma ifii godhatee bar paartii amma wanni bilziqinna jaan isuma tokkichaa bar yoo isa tuite miseensa paarlamaatii miti miseensa waaqaa maan taane sigale miseensa waaqaa maan taane hidha buutaa jechuu maaliif kun kaampaanuma isaati malee dalagaa dalaytu akka manaajara wajji wal dhabnaa manaajarri si geggeessaa jechuu akkasuma jechuu bakka inni manaajara namni hundi isuma faarsa mee ilaali bakka feete afaan feete dubbadhu nama feete isa jalaa nama feete yoo arrabsite ati heera paartii diideen hin jiru sigale ammachi tattaaniiti gartee hattuu maarree miitirkishoo shimallis hundaanya shimallis miskiinaa miire hojjetaa wooma feete jettaanii jechuudha garuu hojjechiisaa saniinumaa gartee heera naamusa gartee siyaasaatii fi naamusa jaarmayaa hunda balleesseeti jaarmaya ifuma qofa godhee jechuudha isa buunaan kutteeti xalaayaa sadii qofaan si gaggeessa feetu naannoo Amaaraatii dhufi feetu naannoo Affaarii dhufi feetu naannoo feetee dhufi sigale tan inni akka fedhu godhuu hin dandeenye naannoo Tigraay qofa amma naannoo Amaaraallee akka fedhe godhuu hin danda'u garuu waan ichi naqate san ari'uu ni danda'a malee gibira irraa fuudhuu hin danda'u akka fedhetti akka duraanii sanii keessa ce'uu hin danda'u jechuudha naannoon inni akka fedhe godhuu danda'u naannoo Oromiyaa qofa jechuudha sigale saniifu paartii guutuu sigale paartii guutuu ifirra deebisee jechuudha amma pirezidaantonni hundinuu haasa jaan yoggiinnichi silkii itti gadda gole dheengadda jaan kaallitti takka maqaan dha'u nama guddaadha sigale dheengadda osoon isiin ichi sagaratti ichi deemu jirtu xirroggii ol kaaftu kunoo isaatti dha abiyyi tadawulaallee jettee tuma fincaan firra gadhiifte jaan sigale fincaan qaallittuun guddoo yoo maqaa isinidha inni beektan dubbadhu fidha hay tuubamaa mindannoo amaarra kun hay mindannoo fincaan maaliree jenna akkumatti bahanuun beekuu jettee jensi namitti qoflee sagaraa dhaqiif qulqulleessi beenu janii soo saniifu hangas takka gartee warra akkasitti albaatiin hundi ifi qabuu hin dandeenye kana akkas hojjettoota isaatii jechuudha hojjettoota malee hojjettoota siyaasaatii miti jechuudha namni yoo siyaasaa hojjete muummicha ministeeraatiinis mormaa yaanni kee kun hin taane jechaa yaanni kun gartee nu diiga paartiilee diiga aboo ati waan akkanaa isa dhageessi namichan maqaa namaan barreessin asitti Commander ati isa dhageessi waan akkanaa akkasuma huccurra fincaan gadhiifte yaa wallahi sigale kuma silki akka tolu fuuteen bomba sigale so maaliif akkasi ilmaan kana guddifannaa siin jaani bar aw ummata kana sagalee maan taane yoo jaani sigale ummata kana sagalee maan taane yaaboo ilmaan guddifannaa nu dhiisii rabbi sodaadhu siin jaani siyaasa dalayne jechuudha miti be sigale siyaasa dalayna siyaasa yoo dalayde siifi abiyyi tokko siyaasa keessatti siyaasa yoo dalayde ati khabine taanan
Siifi Abiyyi tokko. Eegale? Eegale? So awo maqaa namaan barreessina itti as jalatti. So saniifu tun kaampaanii isaatii jechuudha. Waan akka isin Shimallis irra wanni dhiibbaa gootan hin jirtu. Mootummaa naannoo Oromiyaa wanni jaamu hin jirtu. Hojjettoota Abiyyi ka Oromiyaatti gad ergate. Ansiif jala mureetiin siima. Mootummaa naannoo Amaaraa wanni jaan hin jirtu. Hojjettoota naannoo Amaaraa kan Abiyyichitti ergate. Waa takka. Sarara lama qofaan kaasaan siinjee sirna paartii sirna siyaasaa maarree wanni jaamu hin jirtu. Bilziqinnaan eega dhufte bilziqinnaa jechuun paartii nama tokko wangeela namni tokko jaarrate jechuudha. Amma Baayibilatti qopheeffachuu deema. Hadiis akkatti itti himee si galee booda san nagaa fi raamata isarra buusan si galee. Cufti Musliima jettamu, Kiristaana jettamu, sheekotii manzaraa tana jettamu. Guutuun isii bari isa gabbarti. Si galee. San godhachuu deemaa jechuun amma Baayibila qopheessaa jira jan. Nagaa fi raamata isarra buusuu baannaan wuxu. Makiinaan ati deemtuun hin jiru. Si galee. Manzaraan ati uffattee bashannantu hin jiru. Dubratti xiqqaa tana jaarsi gangalchuu hin danda'u. Kabajamoo jettee dalagaa irra barbaadaaf itti dhufti. Ijoolleen xixiqqoon tun ta yuunivarsiitii irraa amma baate asheenni tun wayi ana haa nyaatu. Ana haa nyaatu giiftii too. Si galee. Kan ifiifuu garaan isaa hunuu gartee ulfa amatas baatii sagalee fakkaatu kana michiyyoo xiqqishoo qalloo tana. Yaa kabajamoo jettee dura teesse. So kana hunda maaltu godha? Kaampaanii namicha kanaa keessa yoo hojjette ati ni badhaataa. Lakki an kaampaanii keessan hojjedhu. Lakki an siyaasaan dalaguu dhufe. Ummataan bulchuu dhufe. Yoo jette qilinxuu buutaa jechuun kalee hinca keenyaa sanitti. Si galee saniifuu namicha kanarra dhiibbaa godhuudhaaf ummanni. Wanni paartii siyaasaa maarre jaan hin jirtu. Isa qofa ajjira. Ansiifiin hima. Wanni kun paartii duraan paartii jenneetti sirri beeyna nuti keessas ilaal. Hongasii guutu beeyna. Hiddasii rakkoosii gaqqonnee rakkoo hundaa'u. Gaafiin Oromootummaan deebine jennee hoggii gaqqonnee isaa jala ta'a. Oromorraa duuti maan dhaabbanne jennee jala gaqqonnee hoggii hidda bira deetti isaa jala ta'a. Waa hunda namni dalagu jiru isa 100% Abiyyi. Tana laal as qabaachi qabaan hin barbaachisu. Ummanni Oromoo Shimallis maarree ta'e Shimallis meetir kishoo anangaan amma dura Shimallis qeeqee rabbina araaramuun siin jechuu jira. Miskiina nyaatee bulaa. Inni nyaatee dhugee farsoo isaa waa takka rankaan garaa isaa guuttate. Inni naggadattuu jira irraa quban qabu. Miizee isaa kan taayee hin jiru san tarrifateeti hanga danda'an naggada jiranii galgala maallaqa fuudhanii dhufanii.